في سمبودان أجيفلو ماله ياده خيني رتي إنه فعلي سن يادين سمبودان دي بيسانو يقد خليفة خيني بقى نقول نفتي الفاد كلا تومي جبا خيني في قدام خيني يو خيني سكابن ينوتي خواجاتي تي وانت كوني جنو سنجرتو أمو مشاخنا خلي أدوري أنا كم قرتي ما مي في جالان جاني مشاخنا نمني منا سادروا تنادروا تربان توكو جيا توكو جارا رب ساجر مشانكم تكما رب ستجينا من رادو بتنجر خلي أمو ربي خاطر مبارك دكيه منا سنجون غوري نمني ديدم مو نمني شانتامنو سجرو فودي نما إبجار إبتر إبتر ديكالش جارا نرب سيني خاصي جينا كرامة توكوتي وانغاري غودي غوتو تنرب سيني أبود إيسي وان كنا وان خونغاري متي أبشر جدي خاصي مشاك نما دوم فاور بعد كفيتي قدي بيسي لوكي راخاصي جينا ماو اوكي جي براديم نوتي سچيني اري سيدا وان كان اركا جرتني جنة مبارك كان منا بنني مبارك كمتي ونو كون غرتي سني تي سين فدچيسه مجا خنا لالتن مجا خنا را مسولم ما فدچون دنديسني بورو مجا كان كون ديبي نو عربسا غوتا خنيني تو كاينان هين تو ابشيري نونجي مبارك هي مبارك غلطومي وان كان چوفني جنني كاني براديم ني ادامبان تبين دريسني اغلطو مساني غلطا غبا خاصي سورا يسفو مچانجرو مالو خاصي سيبتني خنا را خنا فهمو خاله مسؤولم ما سافرته ديمه مبارك مجان امو ارده بيتي هررگه قبا هررگه غرتي مبارك ته كيسا جرتي مقام مبارك غرتي نما تركته مقام مبارك ربسا جرتي هررگه نغا مبارك را غبوت تهنديفنو مبادي ما هررگه نو قبا هررگه المان چروقا المان كريستانا المان غرتي ميليك المان اسلامن تهين سان اسلام تك سان كي جرسن دي ما قبا المان صدقه جين وربسا توري سيغله نوتي ميليكي متي نوتي اماس كريستانا متي جيما arra sheekha guddaa jettee amamtu tana harargee keessaa qara'ee harargee keessaa be arras sheekotiin isaanii ta harargee barattee lafa kanninee fi haadha manaa gartee jaartii kanninee fi hanga ammatti achi keessa jiraatanii jiranii lafallee kanninee fi sigalee harargeen bakka gartee sheekotiin irraa baatu bakka ulamaan irraa baatu malee bakka kiristaanii irraa ba'u miti bakki kiristaanii irraa ba'u adduma silaa ni dubbanna garuu waan hundun dubbanna kanaaf ammoo nuti harargeen ni jaalanna ilmaan harargeeti bakka harargeen arranfamtu bakka harargeen xiqqaattutti teenyee buluun dandeenyu jennee gabbaanee mubaarak irra sheer godhannee mubaarak wajjin dubbachuu jirru wal faalleessinee ammas mubaarak isa utaalee baanaan sabboona irra bilbilee sabboona mana keenuu banii dubbii kana ni findhaa jeen ookee nutiisi gabbaanee waan gartee obboleeyyan keenya kakalee wal godhaa oolan osoo garuu waan kanatti seenuu barbaannu dirqamneeti malee waan kana karaa nagaatiin ni finna jennaan ookee nuuf xumuraa jenneeni sabboona mana nu bane jenneeni dhufne mubaarak akka ijoollee jimmaa tokko bakka bu'ee akka ganda jimmarra dhalatee tokko bakka bu'ee akka kutaa jimmaa ta'e tokkotti waan kana hundan hin kaafadha jennaan viidiyoo banatee dhiifama nu gaafatee harargee guutuu dhiifama nu gaafatee irraa gabbuuna nama jimma balleessee finnee dhiifama gaafachiifnee jimmaa fi harargee jidduu waan jiraaf fixannee waliif fayyinee adda ayyaana nuti obboleeyyanii arras borus kanumaan jechuu barbaada yaanni kiyya kanarra haadhuuf hin jiru itti fufe qaliifoo qalata. Thank you. Jaalib saaqi eegale toome. Adda bareedaa yaada dhiiraa lafa keesse. Jaal qaliifoo kiyya itti fufe. Ani yoon itti fufe dubbii gama keessanii dhaggeeffanne namni akka heeraatti himataa fi himatamaadha. Baannataa fi komataadha akka heera keenyaatti. Amma waan isin garaa jiru dubbattanii waan nu garaa jiru dubbattanii waan nama laaleessaati. Mubaarak Musammaa waan dhageesse ijoolleen tuni poolisii irraa kaasee caalaadhaan jaalibsaadhaan namoonni dubbataa jiran namni nuti carraa nama sadii kanneen fi dubbataa jirru kuni komii nama gartee mucaa ijoollee goota harargee kana gad deebisee arrabse caala kan itti dhukkubansihi maaliif jennaani anillee waanuma heerri siin ja'uun siin ja'a mee takka carraa fudhadhuuti himannaa jirri sirra dhiyeesse kan achi booda waaniin siin ja'u siin ja'a himannaa akka nama tokkootti mucaa san bira seentee vaariyaalii ol kaastee fi jaarraa abbaa gadaa kaasiyatteeni waan duuba jiru anillee waan siin jechuu qaba achi boodaan siin ja'a waan kanarraa waan deebistu qabda. Ayyee galatoomi tokkoffaani rabbi dhugaa nu dubbisu an caalaa nama akkasiiti jedhee madaalees eegee sin beeku waan taajjabee rakkoon qabu wannati baruu qabdu maammee bira tuun hin naqin jalqaba dhugaadha yeroo nani ribaa ka'u akka sababaa tiktookii yeroo akkas gadi seenu dhugaadha mucaanii suuraan irra kaatee jira
lakkoofsa tokko barreessee ol seenee jaalibsaan asirratti dhugaa dubbate. Yeroo ol seenu jaalibsaan dhaggeeffataa jira. Obboleessuun jee kaas suuraa jabaadhu dafee kaase. Kun hin barbaachisu jee abbaa haqaa himate. Abbaa haqaa gadi footoo isaa barbaaddee isa gad deebifta malee sababii abbaa haqaatiif jecha jaarraa abbaa gadaa arrabsitaan jedheeni. Jedheera. Kana jedheera. Abbaan haqaa dheen gadda kaaliin tokkittiidhaan wal lolanii dhaggeeffadhu. Maqaan harargeetuun kaanee mana ijoollee keenyaa keessatti bakka ijoolleen keenya wal ga'anii jiranutti abbaan haqaa Jimma Amaara jedhee iyye kaalidii wal lolanii jechuudha. Kaalii tokkittiidhaan wal lolanii. Saniif mucaan kana fayyadameennaan abbaa haqaa tokkittii malee abbaa haqaa fiddeen arrabsitu maaltu jaarraa abbaa gadaa bira si geessee jedhee dubbachuun koo dubbachuudhuma dhugaadha jedheen jira. Abbaa haqaa arrabsi malee intana jaarraa abbaa gadaa wanti arrabsiisu hin jiru jedheeraani tokko jedhe. Okay, sirraa fitadde. Kana deebiste irraa amma wanni siin jiru wanni heerrilleen siin jiru ati namni hundi beeku nama dubbii sansilaa yeroo sanitti komii achi keessa kaatee san dhaamsuu danda'u tokko badiinsi bira jirtu mucaa achi durattis namni hajimma tokko isaa jiraatu cuudaa isaa jiraatu waanuma obboleessi siin jiru siin jaa yoon karaarraa simma kenna namni biraatti illee kaliifoo karaarraa mayitee jirta dhaabbiroonaan jechuu ni danda'ani. Muciyoo san yeroo mucaa jaarraa abbaa gadaa isaa gad deebise bira seente san wanni kun dhimma sansatiifiidha. Dhimma nama hunda walitti kaasu dhimmi hayyootaa dhimmi jaarraa abbaa gadaa dhimmi abbaa jifaar dhimmi gartee hayyoota kutaalee oromoo keessaa dhimma sansatiif ta'an kana waan akkanaa kana godhuudhaaf akka dhimma walloo fi ijoolleen teenya ijoolleen wallootiif ijoolleen teenya ijoolleen arsii wal godhaa turtan kana bu'uura godhattee wanni kun waan akkanaa fiduun mala waan balleessite irra ammuma kaydiifama gaafadhu jechuu dhabuun kee badii gurguddaadha. Gabbayii viidiyoo baradhu waan balleessitee jirta dhiifama gaafadhu kutaattee aanu kan abbaa haqaatii fi kan dirooniidha itti aansinaa jechuudha. Waan balleessite badiin gurguddoon si bira ni jirti. Badii gurguddoo balleessite tana silaa akka nama tokkotti akka namni hundi kabajutti akka namni hundi jaalatutti mucaa sana guchi qabde waan balleessite kanaaf uummatni harargee ni aara. Uummata harargee akka malee goote waan kanaaf uummata harargee qofa osoo hin taane uummata kutaa Oromoo guutuu madiisitee jirta. Jaarraa abbaa gadaa goota harargee qofaa miti. Akka nama tokkotti nama guddaadhaati nama namni hundi kabaju mucaa san bira seentee vaariyaalee ol kaastee mucaa san dhiifama gaafachiisuu dhabuun kee guyyoota si fudhatee akka dubbiin irraatun deebitu kan godhe sihi dhiifama gaafadhu. Waan tokko ittiin dubbadhaan caalaa salaamu alaikum asuma wal biraa galleerraa anaasi lal abada jechuudha. Laal waan takka taniin si gorsu waan takka taniin si gorsu dhimma kanaaf jecha nam tokko caalaa yoo na jedhu dubbatan naafeti caalaanii fi namni biraa yoo na jedhu dubbatan naafisi wallol mubaarak dhimma arra dhufe kanaaf jecha namoota ilma namaatti kan dhukkubnitti dhufe kan gartee waan kanaa jecha aaree dubbate gana itti deemna tarkaanfidhaan. Dhimmaan ansiin jee kana badii balleessite kanaaf jecha ilma namaa tokko irratti xiyyeeffatte taanaan rabbiin si harka maqaa namaatillee kaafnaan heera biraas seentammaas. Itti fufi dhiifama waan si gaafata itti fufi malee ilma namaatti Abboon dhaggeeffadhu Kaliifoo waan inni akkana juuf kana maali dhaabbatee akkana joonte namni gandeefiin jaalatu. Ayinaaw caala please. Wallahi utuu beektu caala wallahi yeroo rabbitti sagaddaa caala wallahi utuu beektu dabsite hadda akkasitti immoo si eegee gonkumaa si eegneen. Erga akkas taate Mubaarak karawaan sin jennetti fufi. Karawaan sin jennetti mucaan san dhufee dura Mubaarak haasa'anu yoo mucaan san dhagee malee gatiin qabu weeta. Laa mucaan ajjala jira. Monitara guutuu naa kenna nan galchee nan didde. Naa kenna. Naa kenna nan galchee rakkoon qabu. Durooni dhufee salphachiiftan jedhu. Okay, Robsi sama Fifusna, ayah Malika Mute jirti. Okay, Mubaarak Khalifaa irraa usaama Khalifaa ati deem mangiste kiyya ati deem. Durooni tokko barreeffadha tokko barreessi durooni. Dhaggeeffadhaa uummata keenya kabajamu. Abbaa haqaatii fi nama biraa kan biyyatan hin jirre hogana silkiitti bilbilee barbaadu deemna maala hogguna gee buusan nagee jalqabumarraa buusan.
Dirooniidhaa mitiitti abbaan fedhe goota jalatti nafu dhimma nageenyaati irratti yookaan kanaaf taate dubbii tana fixuu kan barbaanne fudhannee waliin itti tuullasa. Khaliifoo kiyya si afaan illee dubbadde asirratti illee dhiifama abdii geetaachoo illee nu dhufuu qaba. Maaliif jennaan abdii geetaachoo maal jedheen hoggaa nama arrabsitu jeen viidiyoon bahini odoo viidiyoon bahini achi taa'i nama arrabsi jeen. Mucaan kun gisee abdii geetaachoo akkas jedhuun nama biraan arrabsine arguma irra bobbeessii galee. Okay, mubaarak dhimma mataa feetii qofa bakka bu'ii waan isin jennu ibsaa galatoom. Ummata keenya kabajamoo dhaggeeffadhaa. Ani ajandaan eessa akka inni koof eessatti kan deemu gatiin beekuu fi tiktookii ittiin fayyadame malee miidiyaan feesbuukis ta'e tiktookis ta'e ittiin fayyadamaa dhaga'e malee natti fayyadamaa hadha hin geenye. Fooloo kootis yoo ta'e nama rabsaa nama xiqqeessaa goota gaddeebisaa miti alhamdulillah. Seerumaan itti fayyadamaa hadha ga'e. Ammas jaarraa abbaa gadaa dhiisii leenjisoo diigaas haa ta'u abbaa fedhe ta'u gootota fedhe. Gaddeebi'ee arginaani obsan qabu eessattuu an akka nama tokkotti jechuudha. Dhiisaa nan jedha amma miidiyaa kanarra jirutti. Namaaf jecha tun taane ofiif jecha lubbuu kootiif jecha du'anii qabrii keessa jiru akkuma haadha kooti akkuma abbaa kooti. Kun anatu beeka. Kanaaf uummata keenya erga heerri balleessite kaliifoon balleessite naan jedhee lakkin balleessine jedhee kaliifoo jala falmuun barbaadu obboleessa kiyyaa kijibaan waan irraan kaa'u. Nan amanaanii dhibbaan dhibbatti. Kanaaf obboleewwan kiyya ijoolleen Harargee guutuun ilmaan Oromoo guutuun dhiifama guddaa. Galatoomi. Mubaarak asirratti waan jechuun barbaade Mubaarak silaa amma bar olkee Mubaarak lafaa olkee uummata dhiifama gaafadhu lafaa olkee hin taane olkee dhaabbadhu Mubaarak. Aboo yeroo Robson Dhiifama kanaan nama gaafadhu bari. Akkaan gaafadhu. Bar kabajaa fi roobsan moo roobaan jettu. Mubaarak jalisi dhaggeeffadhu. Kaliifoon alatti namni haasawaan beeka jiheetti ittiitu uskut maali? Hai bakka dhiiraa jira wargee jira. Abbaan haqaa bilbila onarraa kaase abbaa haqaatillee ni fida bilbila onarraan kaasuutti hin jiru. Hai booddoolleen akkanuma haasawaa feetee karayyuu yaadee jira. Abbaan haqaa yoo bilbila kaase bilbila ni fida. Namoota itti aanu obboleeyyan keenya warri kutaa 11 Oromoo taatan hundi keessanuu namni nagee jaalattan namni kutaa hunda jidduutti nagee jaalattanii Mubaarak Musammaa akka nama tokkotti waan balleesse mucaa anima fakkeenyaaf caalaa yookaan jaalibsaa waa balleessaa jiru yoon arke yoon bira seene akkuma amma dura gartee caalaanii fi jaalibsaan paan bakkatti walitti dhufne ni beeytanii waan kana dhaabaa dhiifama gaafadhaa guunsiin jee dhaabbattaniituma dhiifamachuma gaafattanii achitti addaayyaane akkasuma mucaa nama arrabsaa jiru gubira ol seene waan kana dhiisii je'anii dhiifama gaafachiisee waan dubbii ijoollee teenyatan kutaa biraa jidduu turte bu'uura godhachuudhaan wanni kun dhiibbaa shiddii jee yaaduu dhabee dhimma sana cimsituu dhabuu isaatiif dhiifama gaafatee jira. Waan kana keessatti mubee dhaamsini nan si dhaammadhu ati nama guddaadha. Bakka namni amantaa namaarraa arrabsu, bakka namni ganda namaarraa arrabsu, bakka namni nama dhuunfaatu haa ta'u, aanumaa haa ta'u nama arrabsan, bikka akkasiisanii koomentii teetis, joo'inillee godhini, obboleessoo bakka nama akkasiisan arraan lammaffaadha. Maaliif jennaani tokko yoon sii kaase amma dura mucaa Kingi Ahmad jaamu bira seenteetii warri sikkoo mandoo gaafa himannaan sirra dhiyeessan vaariyaalii ol kaastee mucaa gootota sikkoo mandoo arrabsaa jiru bira ol seentee vaariyaalii ol kaastee hajawuun si himatame arrallee dhimmi akkasiisan deebi'eetuma diroonii bira seentee vaariyaalii ol kaasteen kan jaamu si himatamee jira bakka guddaa irraa si eenyu achumanuu taa'i ijoollee akkanaa biratti hin dhiyaatinii kun gorsa obbolummaa kan nan si dhaamu. Kabiraa obboleessa keenya diroonii mucaa jimmaa kan waa balleessee dhimma san sadiif tuqeessan dhimma waan san irraa tuqe haa gaafannu gurbaa san nu barbaada namoonni abbaan haqaatillee bilbila jalaa kaasu abbaan haqaa diroonii waama abbaa haqaa waami dubbiin jalaa wal qabataa dubbii odoo ati naan hin jeen wallaahi mubee kiyya odoo ati naan hin jeen itti bilbileen bilbila na jalaan kaasu abbaan haqaa odoo ati dhageessan kumaa 700 dhaga'u odoo namni kumaa 700 dhaga'uutiin itti abbaan haqaa na kabajaa na jaalata yoo bilbila na jalaa kaase Oromoo si barbaada dafi heeraa si barbaada. Aliifoo abdiin illee akkana dhufu itti Mubaarakitti abdii geetaachoolleen. Abdii geetaachoottillee himanni tuqee waan jiruuf abdii geetaachoottillee nu fida.
Abbuma anaa umaan taane naa nama tokko agarraan fidaati dhukkeen irraa kaasaa heeraan Oromoon heera beeyti akka aman Oromoon heera beeyti heeraayyoon anaa waa balleessu dhageessan fidaati dhukkeen irraa kaasaa waan na sodaattaniif takka hin jiru mubaarik musammaa waan sodaannuuf takka hin jiru abbuma feetee utaanaa waan sodaannuuf hin jiru waan heerri kalee dabarte Oromoodhaaf kaa'ee abbaa balleesse dhukkee walirraa kaasaatuma dhugaa walitti himaa achi booda wal jaalanna namni huguunii fi waa balleesse jaaniin darban muka huguunii fi ibidda muka shidan aare yoo fuudhanii ibidda jalaa darban waan shidan dhaban muka akka aareen hin darban booda waan shidan dhaban jetti Oromoon sanii fi badaa keenyaas afaan isaa tolfachaatuma waliin deemna amma wallaahi rakkoon Oromoon torban sadeen dabran kana keessa wal godhaa jirtu mi akka nama tokkootti nam tokko min dubbatina korre komentii isaa waanuma Oromoo irraa bareedu waanuma ilma namaati irraa bareedu gurbaa dhiiraa akkas godhuun gamgamaa qabanii akkas godhuun mee obboleessuma keessa laalaa waan akkasiitiitu itti aanaa jechuu waan kana rukkaaba innaan namichi fixatee jechuu rukkaabaan qabee isiniif deennaan waat isin akkis muka hudduu wal kaa'u dhiifamallee afaan kiyya jechuun waan akkasiiti itti aana obboleessoo namni biyya namaa keessa deemtee beektu namni obboleettii haadharraa dhalatee beeku akkasii waliin adoochinaa bakka malee waliin hin geena dhimma sooshaal miidiyaatiif diroonii nu yaama abbaa haqaa nu yaama abdii geetaachoo nu yaama namni biraatilleen yoonii fi kan gartee afaan saamadaa qaban taate nu yaama nama kutaa Oromoo kana walitti buusuudhaaf amantii Oromoo walitti buusuudhaaf gandaa fi gosa Oromoo walitti buusuudhaaf halkanii guyyaa hojii godhatee deemu moggaa dhaabneetu adda firraa qabna jechuudha. Maaliif jennaan safuu wallaahi ijoolleen teenya wanni irra deebi'ee isin jiru ijoolleen teenya abba maal isaa namni kophee afaan wal kaa'u naan jette mucayyoon tiyya achi booda silkiin harkaa dhoorki waan gaafa viidiyoon leen san daddeemu silkiin tuqiniin jee mucayyoo tiyyan maaliif jennaan biyya namaatittiin ati Oromoodha jee barsiisaa jira aadaa Oromootiin barsiisaa jira abba Oromoon akkana ol goote gaafa naan jette maaliin jaa obboleessoo laalamee ilmaan keenya maal nuun jaan boru tana laala diroonii nu yaama abbaa haqaatillee nu yaama abdii geetaachoo nu yaama abbaa balleesse dirree dhaabne jilbiibsachiifne dhiifama gaafan akkuma mubaarik guddaa kana dhiifama gaafachiifnetti yaamaanu kaanis dhukkee irraa kaafna warri immoo komentii jalatti ammallee anaa fi turumbaduu addaan hin baafatinii turumbaduu maal jettanii naan rabsaa jirtan ana khaliifoodha turumbaduu miti biliis narraa gora akkasitti walaa hubannu. Kanani carraa kana mee kanani no guddaa carraa itti khaliifaa kiyyoo fida. Aboo garaan nu ite ti dadde mubaarak kun tolchee dhiifama nu gaafanne jilbibatee nu gaafatu. Hayi maal taatanta jilbibatee nu gaafatu. Ana ka waggaa meeqa isaa laffaa ture ka diinarraa deebisaa ture kunoo as booda wal garaa naan jechuudha. Sigalemi jilbibatee nu gaafatu naan jeeku. Wala garaa nan dhufaa Saawudiis nan dhufaa lookeeshinii na ergitaa. Kottu suudi hajji dhufta kottu. Ani gama kiyyaa yoo na kabajjan yoo nii fi gartee ibiddarraa wal dhorkuu dandeenya yoo boru yogguna waa balleesse na jaalattanii khaliifaa wii balleessite dhaabbachuu naan jechuu deemtan taate yoo nii fi na aanta yoo foon tokko taane yogguna waa balleesse dhuftanii yoo kan na qabuu deemtan taate isin malee qabu nama na qabu yoo ni nani ibiddarraa isin dhorke taate mubaarik musammaa dhiifama irraa guuteetiin jira maaliif jennaan waan inni balleesse likkittiin itti hime. Maaliif jennaan waan balleesse likkittiin itti himetiin dhiifama nu gaafate anis akkuma keessanittiin kutaan kiyya gaafatu qabu hadoodha garuu Oromoo tana tokko godhuudhaaf nama yaadu malee akkasittiin fudhatiin biroo kiyya laalli obsisa boonaa kiyya meena obsisa boonaa inni kaninaa fi waa deebisa khaliifoon jeetanaaf caalaa irratti xiqqoo deebiseefi laal obboleeyyan waan takka waan baruu qabdan mubaarak jilbibatee dhiifama gaafachuu miti. Badiin san tiyya jee eega fudhatetti dhumatti dubbiin. Wanni barbaannu badiin san tasaa ta'uu qofa amanu. Kan beekaa qaraniiti bof. Dhugaan si yaada lattu yaa jaalibsaa kiyya habiibi. Galatoon beekaa nama. Akkasii nama qabbaneessa kan namni. Kanani carraa fudhu carraan keeti mangistii teenya bagga nagaan dhaddacha kana dhiyaattati saadha sii keeti. Qananii miyuutii irra jirta dubbadhu diroonii tokko tokko naa barreessi piliis. Diroonii tokko tokko naa barreessi inni abbaan haqaa kottu. Kanani laga kotte. Miyuutii irra teessee dubbataa ta'ewwan. Yeroo tokko carraa isinii biran jirre. No, waalaikum assalam. Carraanaa kan nu keessaniif galatoomaa ulfaadha. Ani wantan jechuu barbaadu akka ijoollee Jimmaa tokkotti nuti Oromoo kutaa kamiin iyyuu walitti bu'uun barbaannu.
tokkummaadha kan nu barbaannu keessattuu immoo ijoollee Harargeetiin yaani tokkummaan kan keenya islaamummaa irratti wal keessatti qaraana wajjin nyaanna wajjin dhugna. Kanaafiyyuu Mubaarak akka nama tokkootti akka nama beekamaa tokkootti yeroo mucaan gadi ba'ee suuraa jaarraa abbaa gadaa gadi garagalchee arrabsu dhowwuu dhiisuu isaatiif dhiifama gaafatee jira. Wannan isiniin jechuu barbaadu abbaa qaallee kan dura uummanni Jimmaa guutuun Amaara jedhe akka dhufe dhiifama gaafatu durooniin illee ijoolleen keenya akka dhiifama wal gaafatanii dubbiin kun qabbanaa'u akkuma kanan jedhaan akka uummanni wal lolu Jimmaa Harargee miti Oromoon guutuun akka wal loltu barbaannu nageenya kan nu barbaannu kanaaf galatoomaa ulfaadhaa nageenya keessa waa jira malee loliisa keessa wanti jiru hin jiru loliisa keessa wanti argamu hin jiru siniin jedha aleen jira galatoomaa ulfaadhaa carranaa kan nu keessaniif. Galatoom. Abdii itti fufi. Ayyee amma Sabbana galatoomii yeroo tokko dubbadhu dhiihama kaliifako. Waa tokko itti dubbadhaan barbaade. Ani sagantaa kanan argine kaleessa dhaabbateeran jedha. Ani ijoolluma keenya bichaaf waadhame gadi boo garuu nageenya buusuun keessanii Mubaarak awwala duraan dursitee dhiihama gaafachuun kee baay'ee galatoomi. Akka dhalataa ganda keetti si galateeffadha maaliif yoo itti kanatti gaafatte ilma Oromooti. Diina tokkoon gaafanne badii kee biratti gaafachuuf galatoomi. Kanaafuu jennaan ani har'aa hin argine wallaahi saa deebi'ee mucaanii akkas godhee raabsaa ture hin argine. Kanaafuu walumaa galatti duroon ol bahii dhiihama gaafadhu tokkoffaa kanaan booddee ilaa ijoolleen keenya walla jala jirtan. Yeroo baay'ee wanti raqee namaa walitti nu buusaa jiru mucaa kana ol seenii dhiihama gaafadhu akka Mubaarakitti ol gali abbaa naqaasaa dhufu dheengadda si dhooguneerra akka nama tokkooti Mubaarak adda dhiihama gaafate kun sababa kan keeti ol galee dhiisi siin jedhe malee gaddeebisi siin hin jenne kan balaa kanatti fidesi karaa amantaatiin nu tuqaar ta'e dhamee namni si himataa jira yeroo baay'ee dhugaa rabbii sitti man nama 500 kanarratti maatii keerratti rakkootti deema si galee boleessu akka ijoollee Jimmaatti si balaaleffataa jira ani si balaaleffataa jira. Ol galii dhiihama gaafate mana banna mana tokko bannee wal gorfannaa amma isa qabne kana bakka hangeenya ishee Dr. Abiyyi dhiifama garuu haasaa keenya addaan kutee nu wal gorfanna nanne amma akkatti wal gorfannu beekne sirriitti jechuudha likkii walitti inni wal gorfanna. Carraan mee guuta akka isin jettuun carraa fudhadhu. Muraddo jarraatti foofi khalifa fi atummaa bara nu fakkeessime. Abshir wallaahi ani kaan itti isin jaalladhu waliin beektan yaa ogeessi kan na hojii wallaahi jaalalti isin qajeelu manna idaamti. Naayyami khalifa bu'een fidee dhufaa dirooni. Deem diroonii fidi amma jidduu dhimma kanaa wajjin waliin qabanne tokko waan takka Mubaarak osoo buutee wanni hin finne duratti aboo Isaaq Zeetun illee as jala jira nama Jimmaati kabajamaadha namni tokko jalaa gabbu'aatii nu golchaa isalleedha. Oduu Abdii Geetaachooti nu yaamaadha. kabajamaan Isaaq Zeetunuutu illee hin seenne dura waan takka waan hin gabaabdu takkatanii jechuu barbaadu waan xiqqa shoo takka dhimma kutaa kanaa wajjin wal qabatu ilaalchisee dhiifama naa godhaan naaf kennitanii. Deem. Galatooma. Obboleessa keenya abbaa dhugaa kan Mubaarak cinaa jiru kana dhimma Jimmaatii fi dhimma Harargeetii miti yeroo waanuma takka taniin akka nama bilbilaan si bilbilee si dubbachuu jiruuti si dubbadha. Yeroo hedduu viidiyoon kee ijoolleen aruusii si jiru viidiyoon kee harkaatiin ture yoo rabbii guyyaa qiyaamaa sodaatte yoo ilmoo islaamaa taate yoo harargummaa walitti mannee oromummaa walitti mannee viidiyoo ijoollee aruusii harree maarree ijoollee aruusii jechaa ooltu san yoo harrabbiin guyyaa qiyaamaa si yaadachiisu taate yoo gartee du'eetiin ganaa guyyaa qiyaamaatti fuuldura rabbii dhaabbadhaa beeyte ijoollee yoo wal kabajne ijoollee aruusii yattee ijoollee ummata Oromoo qulqulluu irratti viidiyoo akkasiisan dalaguurraa dhaabbadhu obboleessa kiyya kabajamaa jaalatamaa awwananiin akka gorsaatti akka nama tiktaak irra sooshaal miidiyaa oduun taane akkuma nama bilbilaan si bilbilu jiru wananiin ansiin jechaa akkuma nama si dubbachaa jiruutti na fudhadhu ijoollee aruusii harree maal godhan jettee safuu Oromoo cabsitee akka ilma nama guddaa titti oduun taane akka warra guddaa keessaa oduun baane hin taane akka nama afaansaa qolan muratiniitti dubbataa turta viidiyoon kee sooshaal miidiyaa hundarra deemaa jira. Yoo rabbii guyyaa qiyaamaa uumetti amanti taate ijoollee kutaa namaa viidiyoo irra daleedee akkana jettee hin arrabsin waan takka illee akkaan naa deebistuun barbaadu achumaan gorsa kiyya fudhadhu galatoome. Itti fufaa dhimma kaan irra deebi'a. Waanumaan asitti harka deebiinitti dubbadee dhiifama naa godha. Hayyee galatoomaadha Umarratti isaa yoo dandeesse akkuma ammatti dubbatte kanatti hawaasa isaa dhiifama yoo si bule haa gaafatu innis ilma namaati akkasumatti qabadhuun siin jaa jaalkanii Galatoo. dhooqiyya.
Sabboon abarate waan na jala hafeen irraa tarayda. Abbaa dhugaa yoo jiraatte viidiyoolee amma dura dalagaa turte irraa ilmaan Oromoo kutaa kudha takka irraa ijoollee Arsiit irraa kaaftee ijoollee uummata Oromoo kutaa kudha takka hunda viidiyoo dalagaa turte irraa kutaa namaa walitti buusaa jira. Kutaa namaa walitti buusa viidiyoon kee sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jira. Ijoollee Arsii amma dura waan hin jechaa tureef isinittiin balleessee ji'itii gabbuu itii yoo nu kabajjee yoo warra keenya keessaa baate yoo ilmoo teenya taate gabbuu itii dhaabbadhu nuun hoogganamii dhiifama gaafadhu. Bani viidiyoo achi dabarsaa. Kiyya Khaliifoo waan takkaan dubbadda Khaliifoo waan takkaan dubbadda dhiifamaa jiru. Abdii Geetaachoo nu fida. Mubaarak Yoo Abdii Geetaachoon fidanii arraas fakkaatee boricha fakkaataa Abdii Geetaachoo fida. Bilbila isaatiin qaba bilbileetiin dafee fidaati. Caalaa keenya dhiifnu bakka kanatti. Caalaa akka dubbannu Bilbila isaatiin qaba. Abdii Geetaachoo bilbila isaatiin qaba. Maal dafee fidaati naa obsa. Abbaa dhugaatti. Akkanaa goonu caala akkanaa goonu amma Khaliifoon hangafa keenya hangafa guddaadha nama nuti qabannu nama nuti jaalannu kan jala deemnu Khaliifumarra nuuf dhiisa Khaliifoon waan wanni Khaliifoon nuti osoo Khaliifoon akkanuma dhiisaa jee isin dhiifna waan ta'eef Khaliifoon bira dabruun barbaannu. Wallahi galatoon poolisii wallahi. Ayyaa Khaliifoo waan ati jette hundi nuuf taati itti fufaa nu waliin dubbadhu. Wallahi rabbi mamma bultanirra awoo rabbi imaama isinaa tolchu. Abbaa dhugaa waan hin asiin jeessanirraa obboleessa kiyya katuruu taate waan amma dura balleessaa turtanii beektaa. Yoo namni dhimma dhuunfaa kasi balleessee jiraatu taates namni dhimma dhuunfaatti jettee kutaa guutuu walitti qabdee arrabsaa turte. Piliis yoo ilmoo teenya ilmoo warra guddaa taate waan balleessaa turte irraa rabbi guyyaa qiyaamaa uumees yaadadhu ijoollee Arsiit irraa kaasi ijoollee kutaa kudha tokko uummata Oromoo kutaa kudha tokko hunda waan balleessaa turte ni beekta dhiifama gaafadhu. Carraa sii kanneetiin jira. Asumarratti osoo inni dubbannetti Khaliifoo kiyya dhiifama waan abbaa dhugaatiif sirreeta. Abbaa dhugaa laalee ilmi namaa dogongoruus ni jira. Uummanni ati itti balleessaa jirtus obboleeyyanuma keeti. Ammoo bakka dhiiraa dhufte bakka kabajaa qabu dhufte taphaa keessa hin jirru obboleessa keenya hangafa keenya Khaliifaatutu waan kana siin jee yaada yoo qabaatee xiqqoo dubbattee dhiifama uummata kee badumammaa dura daraydeewu dhiifama sii goona dhiifama gaafatta mangistii kiyya as naqabii achi naqabiin qabdu hogguu bakka dhiiraa qaban akka dhiiraatti dubbatan. Balleessitees san hunda si hubannee arra bakka dhiiraa dhuftee dhiifama hogguu obboleessa kee guddaan gaafadhu siin jee yeroo kana fayyadamtee dhiifama jechuu dandeessaa itti fufee abbaa dhugaa si jaalanna mangistii kee. Ana guyyaa lama qofa arrabseetiin dhiifama gaafadhee ture. Akkana aarsaniin guyyaa lama qofa gaafadhee viidiyoo waraabee dhiifama gaafadhe. Uummata kabajamaa Arsii jeef viidiyoo waraabee laayivii namaatirratti dhiifama gaafadhee na didan. Dhufnee hanga hudduu si waraannutti nuti ijoollee sikkomandoo nuti dhiiraa mitii jenna. Wanni inni irra deebi'ee itti fufee arrabseef akka isaan waa takka na godhuu hin dandeenye itti agarsiisuuf. Akka gartee karaa humnaatiin waa takka na godhuu hin dandeenye itti agarsiisuuf. Ammas akkin itti arrabsaa ture gosa bakka bu'ee osoo hin taane nama bakka bu'ee osoo hin taane ifumaaf akka dhuunfaa kiyyatti arrabsee jechuudha. Nama tokkoof duubaan hin keenye gaafa arrabsu. Dhiifama gaafadhee jira dhiifama waan sin gaafadhee san jabeeffadhaa yoo isinii ta'e. Khaliifoo siin kabajaa dhiifama gaafadhee jira si dura. Laali abbaa dhugaa akkam seete waan takka namni dhugaadhaa namni tokko nama madeessuu ni mala. Dhugaadhaati nam tokko if duuba keessee nama arrabsine akkuma dhuunfaa keetiif bakka buutee nama arrabsite. Dhugaa rabbii dubbachuuf namni tokko gaafati ijoollee aruusiyattu kabiraatis kan afaan irraa qolan muratiin bakka biraa dhufee ijoollee Harargee jee guutuun nu arrabsa. Takka wananiin siin jechuu barbaadu yoo rabbii keenya biraan taate namni tokko dhufee Arsiis haa ta'u Jimmaas haa ta'u abbuma fedhe haa ta'u Mubaarik Musammaatiin na bira jiraame Dooktar Abdiyyeen na bira jiraame Dooktar Abdiyyeen dhufee yoo niifi kan gartee akka nama Jimmarraa hin bakka bu'e dhuunfaa isaati yoo loltan dantaatee sana feete walajjeessa. Jimmarraa hin bakka bu'ee mucaa kana miidhajee haa dhufu yoo taate anillee uumaan dhageemaa beeki obsee taa'uu hin danda'u maaliif jennaan Jimmarraa hin bakka bu'ee mucaa kana akkana godhu jira jee yoo haa dhufu taate anilleen Harargee mucaan kun akkamitti Harargeedhaa foon kiyya akkamitti wanni akkanaa mudatti jeesi jechaa niin hadooda. Waan kana ta'eef akkuma nama dhuunfaa keetiitirraahuu haatee nama arrabsaa turtetti nama si duruus meen ilaalla. Namni tokko akka waa si godhuu hin dandeenyaatu illee agarte. Dubbii ilaal namni tokko Oromoon akka jettu kufanii hin gangalatan jetti bakka kuftetti. Yoo kuftee gangalatte qoree lafa jirtuu fi dhagaa lafa jirtuutu madaa
Ansiin beeka. Nama guddaadha. Nama yaaduusi. Waan balleessiteef aboo obboleeyyan kiyya ijoolleen arsiidhaa. Ijoolleen sikkooman kabajamtoonni dabalatee kutaan Oromoo 11 hundi dhimma sansatiif dhimma kutaa namaa walitti buusuun isiniin jechaa ture. Aboo dhiifama isin gaafadhee ji'iitii dhiifama nama gaafachuun hayyummaadha. Anarratti dhiifama gaafadhuu karaa dubbii teenya ajandaa irra taa'u jiruuf itti dabarraa. Baay'ee haruma irratti bilbila kan qabu waan ta'eef asirraanumaa siin jee dhiifama gaafadhu dafi. Abshir ammaan tana dhiifama niin gaafadhaa yoo asin dhaabu didanoo waa qiyya. Jarri hoggaan dhiifama gaafadhee itti jabeessaa. Bilbila kiyya siin kaayaa kuma buluun arrabsi yoo namni tokko kasi deebi'a isa irrabsu taate viidiyoo waraabadhaa poosti godhaa akkuma viidiyoo baalagee poosti godhan sanitti gizee inni dhiifama gaafatus waraabaa poosti godhaa. Kanaan caalaa yoo